Ashama harka fuunee kam jirtan nagaa fayyaatiin jecha annaga gootisinoo akkam jirtan fayyaa keessanii annaga gootisinii jecha akkasuma warri naaf haarawaa taatan mana koo dhuftan naaf galatuuma isin jecha jechuudha. Akkasuma warri naaf haarawaa taatan subscribe godhaa warri immoo share dintan share waliif godhaadha isin jecha sagalee koo gurmaa dhageeffadha gaafii na gaafataniif jechuudha. Deebii isinii deebisaa gaafii waliin turtii gaarii isin jecha. Obboleettiin akka gaafii dheeraa gaafa jaabaa na gaafate jechuudha maal jettee isin fakkaate gannoo eessatti dhalattee naan jettee mudannoo kennuuf himi kanaan jireenya keetii biyyaaf dhalatte kanaan abbaa manaa qabda gaafiin kiyya tokko faaneessa dhalatte isa guddatte naan jettee akka godinaatitti arsii asallaa jechuudha. Akka naannawaatitti immoo magaalaa dheeraadha kan inni itti dhaladhee itti guddadhes magaalaa dheeraadha jechuudha. Akkasuma immoo mudannoo kee naan jette mudannoon kiyya biyya ambaa kana keessatti waan na mudate waa takka qofaan hin qaba jechuudha. Wanni ana mudate maal isin fakkaate waan biyya arbaa kana dhufeen jechuudha. Afaan hin beeku ture laakiin namni kennillee inuma jira hin beektan daa'imman uummata kanaa baay'ee sharriidha. Takka ani hunda jechaan jiru daa'imman arbaa gariin xamti sharrii guddatan jechuun innaa kazaab walaani maal godhe isin fakkaatee fooqi fi jala jechuudha. Manni fooqi fi jala kaniin ta'e afaan hin beeku namni afaan hin beekne akkamitti waan kana dhaqee viidiyootiin jedha waan hin beekneef jecha yookiin tamalallasuu dandeessa. Buuteetumaan ol ba'u ani bu'eetumaan ol ba'u laakiin waan isiin naan jette kana jedhee yoo itti fidu kanaan bitan jedhe ofii bar daa'ima yaani silaa osoo nama yaadu ta'e nama dhaqee waan kana fudhatu innaa kaza boolaan baay'ee taphata egzee sadii moo afur irra deddeebi'ee karaa kana jechuu beekte ati hojii kan kee irratti waan tokko yoo hojjette silaa irma deddeebi'ee waan kana fidee naan sirrii miti naan jette daa'imni sirrii miti naan jette irma deebite daa'imas miti laakiin immoo waggaa 10 guutii intala durbaate jechuudha. Kaza wala isin onno gote jechuudha. Maal naan jette isin ittuma deebiste ammallee deebi'i naan jette akkuma daa'ima karaan maanti taphachuuf taate jechuudha. Kaza wala intalatti aaree maaliif waan deddeebi'ee waan kana karaa kanarra waan deddeebi'eef jecha karaa fooqii jalaa namni hojjeta yoo koo jiraatan ta'e baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha. Kaza wala intalatti ani bu'aarra keenan itti gadi taa'ee jechuudha aarii gaarii jabeenya ta'e jechuudha. Bosi qabaachinis guddaadha garuu immoo obsi dadhabee naan intalatti arrabuma keenan itti ka'ee kaza wala haadhatti dhaqxee na himte akkana jette haati kaza wala poolisii si qabsiisaa naan jette ani waan baraan jenneeni jedheen ani garuu ni narrobsee mucayyoolee galeefii jira akkanaan tafasaa ca'ee jechuudha. Waan biraan jenneen dhaqee fudhadhu jedheeni waan kana waan hin beekneef jedheeni haadhattis malsii tabiraatu toroggomaa nama keenya jira. Baay'ee rifadhe laakiin namni tokko oluma kee qaboolsiisitti waamoo jedhu si rifachiisa laakiin arrabsuu kiyyallee ani illee ni hin beeka maaliif ni tafasaa ca'ee jechuudha. Yoo mudannoon koo isa kana garuu kan biraallee inuma jira jechuudha. Yoo gabaabsee tanumaan sitti himaa jechuudha obboleetti kiyya. Okay maal jettee kennuuf himi jettee kanaan jireenya keetii biyyaaf okay mudannoo keessii fi ibsee jira jechuudha. Maal naan jette isin fakkaatee ammallee ammaaf eessa jiraattan naan jette ammaaf kan hin jiraadhu magaalaa Dubaay yookiin Imaaraat keessa jiraadha jechuu achiin jiraadha. Innaa kaza abbaa manaa qabda naan jette hin qabu. Abbaa manaa hin qabu namni gaafii kana baay'ee na gaafata garuu karaa biraatiinis hin qabu. Faayidaan YouTube irraa argattee maal naan jette ammaaf YouTube irraa obbo Simaan eeggachaa jira faayidaa takka illee arganne obboleetti kiyya okay. Namni tokko waan faayidaa ala xulee argatan yookiin biyyuma san argatan itti fakkaata. YouTubeeni ragaa ittee hojjettee abbaa obsa qabu ta'e malee akka laayyotiin argattu. Kanaafuu ganaalaan sa'aatiin naan guunne ni eeggadha obsaan rakkoon qabu. Itti aansa shamarran biyya Arabaatiif jiraataniif maal dhaamta
dhaamtaan hanjetti shamarran biyya arbaa jiraataniif wanni dhaamu maal si fakkaatu buleetti kiyya wanti shamarran biyya arbaa jiraniif dhaamu namni kamuu kaayoo qaba kaayoo san galmaan gahuuf baay'ee barbaachisaa la innu maalifi waan biyya baateef sarabbii fayyaa si kenna irratti dalagatti waan dalagatti san qabatti kar biyya galuun baay'ee barbaachisaa yommuu jireenya kan biyya jirtu keessatti illee si tasaaga'ee jiraattes yoo kaayoo maan jiraachuu biyya ofii yookiin maatii ofii dagachuu yookiin immoo biyya ofii dagachuu jechuun akka waan muluu dagatteeti biyya waanii waan san muluu ta'uu osoo hin taane warri immoo yoo jireenya illee as keessatti uumanne dalagatanii kara biyya ofii galuun baay'ee barbaachisaadha jennee yaada dhaamsi koo kanuma maal jette isin fakkaate ammallee heerumtee yoo hin jiraanne dhiira akkamii feeta heerumtee yoo hin jiraanne dhiira akkamii feetaa naan jetti dhiira akkamii fedha si fakkaate dursee dhiira aqlii qabu dhiira obsa qabu dhiira amantaa isaa kabaju amantaa namaa hin tuqne kaayoo ofiitiin deemu tasgabbaa'ee jireenya keessatti dhabuutu jira argachuutu jira tasgabbaa'ee nama jireenya ofii fooyyeffatu haga fedha dhabaallee haa ta'u nama jireenya ofii fooyyeffatu akkasuma anis yoo amala qabaadhe amal mukii aan horatu giddi isaa maaliif ergane yaalate yookiin immoo erga walitti dabalamne amala keessanii wajjin yookiin waan an qabu guutuu waliin qaama kiyya guutuu yookiin amaloota ani qabu hundaa guutuu waliin na jaalachuun dirqama yoo nama akkanaan fedha jechuudha inshallah dura dhabu akkas injaraase amallee itti deebistee maal naan jetti hayyoota Oromoo keessa eenyuun jaalatta hayyoota Oromoo keessa eenyuun jaalatta naan jetti hayyoota Oromoo keessa eenyuun jaaladha warroota lubbuun jiran keessa Baqqalaa Garbaa warra lubbuun jiran keessa Baqqalaa Garbaa tokkoman filadha warra lubbuun hin jirre keessa Rabbi rahmata isaanii haa godhu Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa isaa sagalee isaas dhageenyaan baay'een jaaladha akka kiyyatti jechuudha shi kanaafuu yoo hayyoonni baay'eedha hayyoota filachuu hin dandeenyu maaliif baay'ee qabna waan ta'eef jecha isaan kana filadhas hin jedhaa shi asumaanuu gaafiin kan kee xumuramee jira galatoomii naan jette asumaanuu gaafii baay'ee na gaafattee hedduu akkanaaf galatoomiis jedhaatillee shi gaafii kanaan na gaafachuu kan keetiif baay'ee naaf galatoomii itti aansee gaafiin ammallee ni jira assalaamu alaykum naan jette gaafiin kiyyaa as gayuu keetiin bu'aa bayii meeqa argite as ga'uu keetiif bu'aa bayii meeqa argite jette inni lammaffaan eenyuun fakkeenya fudhattee kanaan yuutuubii jalqabdee jechuu isiitii okay bu'aa bayii as ga'uu kiyyaaf ummaa kiyyaaf abbaa kiyya kan na dhalinne guddisanii as ga'uu kiyyaaf dursee rabbi kiyya galateeffadha alhamdulillah rabbil alamin jecha itti aansee abbaa faadha kiyya galatuuman kaaseen nagayaan sun jiraashi gaafiin keessii deebi'e akkasuma yuutuubii dalaguuf eenyu fakkeenya fudhattee naan jette yuutuubii dalaguudhaaf eenyu fakkeenya fudhadhe yoo kan sii deebisu ta'ee dhugaa dubbachuuf waa'ee yuutuubii kanarratti wanti nan yuutuubii kana jalqabee sababa qaba abduu mobaayil yookiin abduu happy mobile warri beeytan arraamiti abduun qaata barsiisuu eegale yeroon ani isa hordofuu eegale yuutuubar afaan Oromoo keessaa baay'een isa hordofa abduun kun baay'eedha ammoo beektu abduu alhaabbii jira maal jedhaa yuutuubii lama qaba yuutuubiin isaa tokko maal jedhaayyuu lama qaba garuu inni yuutuubii I think tokko abduu haabbiidha waan itti inni barsiisu waa'ee mobaayilii wantoota kana barsiisa
isaan hordofuu eegalee na maaliif hin bananne shamarri keenya maaliif asirraa dhabamanii maaliif immoo waan beekan hin barsiisne kan hin jedhu fakkeenya Abduurraa fudhadhe Asmaanuu Abduu galatoomii jedhaanii yoo dhaga'uu baates qaama gochuu danda'u haa galatoomu la'innu nama fakkeenya irraa fudhatti Abduun yeroo hedduu ni haasaa shamarran keenya asirra hin jiran jedhe maaliif baay'ee hordofa waan ta'eef sagalee isaa inni gadhiise tanan irraa jireenyi ishuu guutuu dhageeffadhaa guutuu waan inni haasa'us guutuun irraa waan fudhadhuuf jecha baay'ee fakkeenya nuuf ta'e isin jedhasha Abduun galatoomu Asmaanuu jechuudha. maal jettees fakkaatee warra reefu yuutuubii jalqabuuf maal dhaamta warra yuutuubii reef jalqabuuf maal dhaama namni kamiinuu barnoota walumarraa fudhata yakku isaanis kama dhufuurraa fakkeenya fudhatanii yuutuubiin obsa qabaachuu barbaachisa anis akkasuma wanti irraa argadhe hin jiru asumarraan jira malee dhaamaa fi garuu yuutuubii kanarratti hawaa baay'ee baradhe alhamdulillah لأنه ما لف نما برتي جل ديما نما وان سيرها سو نما وبرسيس جل ديما وان تيف فكيني أنا محد رافض دي أولي رارجة وادو برنو تجاهي رارجة تجرا كما ذاك ياسيتي وريفو لفتني اللي أسمانو ويلكم جتشا وان تهجتو قبضن وان الرتينو جل يتسن جديتا أوبسك أواتي عن كرجتي هجتون نما كامشوا باي وراجع سادين سيداما Asmaanuu gaafii kan keetiif galatoomi sinjara politika baay'ee galti fadhaashe ani maqaa keessa waan barbaanne waan ta'eef garuu bultii ijaarrattee tan jetteef deebii tokko faarratti isin deebisee asirratti yoo amaleera deebisee deebisee sagalee isin teleeraata achi keessa dhageeffadha maal naan jettee kan yuutuubii irraa barumsa maalii argattee naan jettee bultii ijaarrattee kan tolmaa galatoo as keessatti ni nageeffata viidiyoo kee akka duraati irratti bultii ijaarrattee jetteen ijaarranii itti aansamoo yuutuubii irraa maal baratti naan jettee tokko faayitiifi irraa wanni hin baradhe yuutuubii aan nama duraa waa barsiisu jala baay'een deemaa ture yuutuubii irraa baay'een baradhe tokkoffaa wantoota ittiin akka edit gootu wantoota irraa daawunlood gootu akka yuutuubii viidiyoo kan akkanaabbirattu akkamitti viidiyoo akka waraabdee akkanaabbaruu qabdu garuu baay'ee irraa bari walumaa galattu kana jechuun si dhiba gaafii keetiif galatoomii sin jedha obboleetti qiyaates akkasuma gaafiin jaarsa kan baay'inatti deddeebi'e malee maas hin jettee mana jettee sin fakkaatee kennuu kee jaarsa qabdana baay'ee si jaaladha naan jettee viidiyoo duraatti irratti ni dhageeffata baay'ee si jaaladha naan jettee ayilee baay'ee si jaaladha sin jedha qashtii thank you galatoomii sin jedha asumaanuu gaafii deebiin xumuramee jira hedduu galatoomaa warri gaafii na gaafatanii warri amma booda gaafii biraa gaafii kana adda akka ta'e waan namoonni na gaafatu barbaadan illee yoo jiraatan na gaafachuu dandeetta viidiyoo jalattis rakkoon qabu isiniif deebisa asumaanuu naaf galatoomii isin jedha obboleetti kiyya hundi keessanuu warri gaafii na gaafatanii warri na daawwatanii illee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja gaafiilee kanaaf naaf galatooma asumaanuu bakka jirtutti walaa hordofnu isinin jaaladha isinin kabaja warri maanuu deebisnetti illee kunoo isin deebisee raata qoda dalagaamaaf jecha isin deebisuu ni naaf galatooma isinin jaaladha isinin kabaja hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaanaaf ta'aa share godhaa like godhaa subscribe godhaa otortii gaarii love you hundi keessanuu isinin jedha